Nama saamuuf qe'ee namaa hin dheene dalagannee danfa keenyaan bulla. Maaf nu ajjeeftanii nu hambiftan qullaa. Maali yakki keenya akka kana hundaan nu ga'e natti himaa yaaboo mataan na naanna'e. Moo sirna dursan deebisuu barbaaddaniiti sirna abbaa irree ka Oromoo harkaa fi harma mure. Uummanni kun daangaa namaa hin tarkaanfanne. Maaliif abbaa ajjeeftanii gootan akka ilmoon hin guddanne? Mee mililikumarraa as lakkaa'e mootummaan nama miidhaa ture eenyutti lubbuun jira? Aangoon tarabbiiti garuu inni numa jira. Waan boru dhiiftee biraa deemtuuf maaf uummata neeta gidira? Dhiigalmaan hiyyeessaa irrumaa si gaafata. Rabbiin hin jirjiru waa hunda gujumaan eeggata. Oromoo sirna kana balleessuudhaaf tokkummaadhaan yoo hin hojjenne ganamaaf galgala duuti ganaa mana manatti nuuf gala. Onnee yoo dhabanillee sombaan nama duta. Ka'ii tattaafadhu haga yoom osoo mana ciiftuu duuta. Tokkummaa dhabuu keenya nu hubattanii osoo nuti tokkoomne jiruudhaan nu dhawwaaltanii. Tokkummaa dhabne tokkummaa hin qabnu gosaaf gandaan wal qoqqoonnaa ka hufee yoo gara lafaa wal hin qabnu. Osoo caba Wallaggaa Harargeen okkole. Osoo caba Harargee Arsiin okkole. Osoo caba isa tokko inni tokko okkole. Mataa gubbaan hundaan nuti arra seenaan guyyaa kalee. Harkaa fi harma muraa aanolee Wallagga keessatti amaarri bifa haaraan kabajataa oole. Harka muruun akka roorroo hin dhoowwannee fi harma muruun akka ilmoo luydeen guddannee fi morma muruun hoo maalii fi meenaa deebisi dafi. Tokkummaa dhabuu keenyaattu kana hundaan nu ga'e. Osoo nuti tokkoomne diinni nu seenu qe'e. Na dhagaye obboleessa koo yoo tokkoomne hojjenne jiruu wajjin injifannaa. Yoo tokkummaa dhabne immoo miila alagaa jalatti kufnee hafna. Cal jettee hin laalin seenaan si gaafata. Miidhamni Wallaggaa nu hunda laallata. Humaa takka waliif hin goonu namuu dalagatee danfa isaatiin bula. Gaafa roorroo hamtuu waliif dirmadhaa walitti hin cufatinaa hula. Galatooma. Akkam jirtan obboleeyyan mee arraa seenaa ajaa'ibaa takkan qabadhee isiniif dhufee ijoollee hiriyoota nama lama turanii isaan lachuutu maatii harka qalleeyyii irraa dhalatan ijoollummaa isaaniirraa eegalanii wajjin guddatan akkamitti akka jireenya isaanii injifatanis waliin mari'atan hojiirrattis wal gargaaran eefa fuudhanii bultii ijaaran booda rabbiin tokkoof qabeenya kennee fi tokkommoo hiyyoomse ha qabeenya qabu kuni hiriyaa isaadhaa kana baay'ee jaalata ni gorsaani gaafa haadha mana isaatiif uffata bituudhaaf magaalaa dhaqee haati mana saahiba fiyyaana dura qalbiin cabxii jeetii haadha mana saahiba isaatiifis uffata gosa biratti bitee fi gala manni isaanii ollaa waan ta'eef akkasitti baay'ee yaadaaf garuu inni hiriyaa isaa kana haga jaalatuu fi akka itti yaaduuf beeka malee akka hiriyaan isaa kun jaalatuu fi akka yaaduuf beekuu hin danda'u sababni ilma namaa jechuun kitaaba hin dubbifamin jechuudha gubbaa isaa malee keessa isaa beekuu hin dandeessu dhugaadha ati nama tokko haga jaalatu beekta malee haga namni sun si jaalatuu fi haga namni sun siif yaadu beekuu hin dandeessu waan ta'eef guyyaa tokko osoo ta'anii wajjin haasaa jiranii gaara naannaa isaanii jiru haa daa'imman dinni jirti jedhamee shakkamu tokko gaara san dheenee daa'imman haa barbaadnu waliin jedhan tole jedhanii ka'anii deeman gaarri holqa lama qaba silaa anarkuus ati agartus tokko waan ta'eef jecha karaa tokkorra yaanu ati asiin seeni ati asiin seenaa jedhanii isaan lachuutu karaa adda addaa goran qabeenya hin qabne kun akkuma dura holqa kana ol seeneeni sakandii 20 keessatti daa'imman din guutuu arge sakanduma 20 san keessatti hiriyaa isaa ka waggaa 20 guutuu isa jiraachisaa bee karakkoo meeqa wajjin dabarsee wajjin haga irraa hojii jiraataa bee hirraanfate dagate halkan kophaa kiyya dhufee fudhadhee maallaqa jijjiiradhaa jeetii achi keessaa bee hoggoo wal arganii nagarree waliin jedhanii kaanii galan hogguu galan halkan keessa okkotee san baafachuudhaaf halkan keessa kophaa isaa bakka sanitti deebi'e hogga bakka san dhaqu okkoteen daa'imman guutuudhaa sun dhagatti jijjiiramte rifateeti mee halkanirraa isaa ganaman deebi'ee ilaalaa jee ganamas yeroo bakka sanitti deebi'ee ilaalu okkoteen kunoo dhaguma isaattu dhagaa ta'e rabbiin okkotee dhagaatti fakkeesse achumaan maraatee ganamarraa galgalarraa firuma gaara sanii deemuu eegale hiriyaan isaa ka qabeenya qabu kun baay'ee rifatee hiriyaan keenya jala maraate jee mana haakima aadaa fi ammayyaa jidduu bakka hin geessin hin qabu guyyaa tokko akka tasaa badeeti holqa seenee okkoteen dhagaatti taate san keessa seenee okkotee san biratti du'e hiriyaan isaa kun bakka inni itti batu san waan beekuuf osoo barbaadu holqa inni seene san jala seenee gaara san dhaqee arke okkoteen isatti dhagaa taate sun okkotuma numa teesse reeffa isaatis fuudhee baadhatee okkotee sanis baadhatee manatti galche isa awwaaleen okkotee san maallaqatti jijjiiree harka walqixatti adda fuudhee harka tokko ilmaan isaatiif kennee harka tokko ifiifis fudhatee ifiifis jireenya isaa injifatee tujjaara ta'ee ilmaan isaatis yatiimatti hin guddanne jireenya bareedaa jiraatanii guddatanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya addunyaa fi hirriba barbaaduudhaaf hin cinqaman akka isaan dhufaniif haala mijeessan malee gaafa dhufuuf fedhanis siin mari'atanii gaafa deemanis siin mari'atan keessattuu wanni akka addunyaatti nama daydu hin jirtu takka siittuu ishii dhiisee biraa deema takka immoo ishiittuu si dhiisee si biraa deema tanaaf jecha nama dhugaan si jaalatu nama dhugaan siif yaadu hin ganin waadas namatti hin diigin.
karooma ummata Awuroopaatiif ummanni Jarmanii bu'uura jedhanii barreessu warri Jarmanoota akkasumas karooma ummata Afrikaatiif ummanni Oromoo ummata bu'uuraati jedhu kana beektu laata. Umriin sirna gadaa kan dimokiraasii ummata Giriikota waggaa 3,500 akka dursu beektu laata. Sirna guddifachaa kan jalqabe akkasumas kan addunyaa barsiise ummata Oromoo ta'uu isaa quba qabdu laata. Geerarsa kan jalqabe akkasumas yeroo ammaa itti fayyadamaaru Oromoo ta'uu isaa beektu laata. Seenaa maaraatoonii Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif dhiiraaf shamarran illee Afrikaa fi Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dorgomanii kan mo'atan Oromoota ta'uu isaanii isaanis Abbabaa Biqilaatii fi Daraartuu Tulluu ta'uu isaanii beektu laata yookiin quba qabdu laata. Bara durii keessa mootiin Jarmanii jaalala mucattii Oromoo bareedduutiin qabamee fuudhuu isaa beektu laata maqaan isii Maabubaa Bililee jedhamti. Yeroo jalqabaatiif bunni kan biyya isaatti biqile akkasumas aadaa isaa keessatti sirna buna qalaa kan qabu fi buna addunyaa kana kan barsiise ummata Oromoo ta'uu isaa quba qabdu laata. Waraana Itoophiyaa fi Xaaliyaanii ejjitti godhame keessatti jeneraala 11 keessaa 9 isaanii Oromoo ta'uu beektu laata. Dandeettii urjiitiin lakkoofsa beekuu yookiin dhaadhahuu saboota akka Maayaa Chaayinaa fa'aa wajjin ummanni Oromoo illee dhaha mataa ofii akka qabu quba qabdu laata. Itoophiyaa keessatti kan barsiise Oromoo ta'uu isaa beektu laata. Akka Oromoon itti bulu sirna ittiin wal kabajee waliin jiraatu akkasumas seera Oromoo hedduu kan barreesse Oromticha Makkoo Bilii ta'uu isaa quba qabdu laata. Bilisummaa Oromootiif kan yeroo duraatiif dhukaasa bane Waaqoo guutuu ta'uu isaa beektu laata. Raayituu by the way. Yeroo jalqabaatiif raayituun gosa keetiin. Hayyee yeroo jalqabaatiif atleetonni Oromoo lamaan Olompikii tokko irratti meetira 10,000 fi 5,000 kan mo'atan Oromoota ta'uu isaanii Xurunesh Dibaabaatiif Qananiisaa Baqqalaa ta'uu isaanii quba qabdu laata. Kan yeroo duranaatiif Minilikiin akka mana fincaanii qotee itti fayyadamu kan barsiise mootii Abbaa Jifaar ta'uu isaa beektu laata. Akkam jirtan Oromoota koo hin jirru akkan jennes lubbuun jirra ni jirra akkan jennes osoo jirruu duunee jirra. Oromoo hundaaf waati kuma jiraannu itti waanuma jiraannu mee haasawan hayyuu irraa dhagee tokko isinitti himu. Sammuu fi ija funyaan gurra ilkee arrabaattu wal dhabbii guddaa uumu. Walolanii waliif galuu dadhaban sababa isaan waliif galtee dhabanii matalleen dhukkubsate. Oromoon yeroo makmaaktu ija osuma ishiin matarra jirtuuti wal dhaananii jan ifa matarra lafa buute hojiin ala taatee jirti hin yaalamtu waan ta'eef jecha. Mataan jara kana osuma isaan anarra jiraniitiin walitti qabee rakkoo isaanii hubadhaa waan isaan irratti wal dhaban kanaa jeeti bakka takkatti walitti qabee gaafate. Maal irratti wal dhabdanii sababa isin walii galuu dadhabdanii anis dhukkubsataatiin jira maali rakkoon keessanii jee gaafannaani aangoo irratti wal qabnee jeni. Akkam sammuunis qaama kana anaatiitti hogganuu qaba. Waanin ani yaadu gurnis ijjinis funyaanis ilkeenis arrabnis isaan hundinuu hojiirra oolcha waan ta'eef anaatiitti qaama kana hogganuu qaba jette sammuun. Yeroo kana ijjinis lakki anaatti hogganuu qaba ani dandeettii isaaniin alaatiin qaba. Waan fagoo fi dhiyoo jiru naattu harka waan ta'eef jecha anaattu qaama hogganuu qaba. Funyaanis anillee dandeettii isaanii addaatiin qaba. Foolii ajaa fi urgaa anaatittu addaan baasa waan ta'eef anaatittu bulchuu qaba. Arrabinis dhandhama anaatittu addaan baasa. Nyaata ilkeen bulleessite anaattu kara garaa gal liqimsa. Anaatittu dubbata. Isaan dandeettii dubbatuu hin qabani. Anaatittu hogganuu qaba. Naaf bulchuu qaba. Wal qabee jirra. Gurrinis anaatittu waa dhagaa. Isaan duudaadha. Hin dhagaani waan ta'eef anaatittu hogganuu qaba. Dandeettiin xiyyeenumaata isaan irraa adda wal qaban jarri kanarratti. Yeroo kana mataan akkas jeen. Waan ani isiniin jedhu sirriitti na caqasaadhaa jenna. Ofii keessaniif gabroomtanii nuun gabroomsinaadha. Ofii keessanii maraattanii nuun maraachinaadha. Isin wal malee jiraachuu hin dandeessanii. Waliin malees hin bareeddanii. Waliin malees hojjechuu hin dandeessanii. Yoo gargar facaatan bu'aan ala taatanii saniif
sababa isin waliif galuu dadhabdaniitiin anis dhukkubsataa jira mataattu jaanii beekadhu sababa isin waliif galuu dadhabdaniin harka muraa jira sababa isin waliif galuu dadhabdaniin miilli deemsa wal dhoowwee wal sakaalee wal kuffisaa jira saniif hundi keessanuu gaheen isin uumamtaniif adda adda waan ta'eef hojii keessan qabadhaadha hojjedhaadha jenna ilkeedhaan ati dandeettiin ati qabdu waa yaaduu waa arguu waa foolisuufuu dhandhama dabaasuu fi waa dhaga'uu osoo hin ta'in waa caccabsuu waa daakuudhaa jenna saniifuu hojiin kan kee kana dandeettii kanaan alaan ni qabdaa hin qabdu gaheen kan kee kanaa jee ilkee waa daakuu irratti ramade arrabas dubbachuu fi dhandhama addaan baasuu irratti ramade gaheen kee kana kanaan alaa akka ijatti waan agartu akka gurratti waan dhageessu gaheen kee kana qabeeti hunda isaanii gurraanis ati gaheen kee dhaga'uudha ijaanis ati arguudha funyaanis hunda isaanii shuumeet sammuun akkas zeen ati xiqqishuu dandeettii yaaduu fi xiinxaluu waan qabduuf aangoon ta'e isaanirraa xiqqoo ol fuudhamtee siif kan namaa imaanaa sitti kanneetiin jira waan ati yaadde jarri kun hojiirra oolcha waan ta'eef aangoon ta'e isaanirraa olii jeet ramadee hunda isaanii gareerraa haga gooxitti gubbarraa kaasee haga jalatti ramadee mataan akkasitti ifiif hafuura fudhate warra walii galuun waa godhu rabbiin nutillee akka mataa sanitti hafuura fudhannaa galatooma.